Tole akkam jirtan Oromoo nagayaa har'a waa sadii irratti dubbachuu dhufe tokkoffaan waa'ee uumamaa ijoollee Oromooti lammaffaan waa'ee 3A dhaabbata jedhamuuti sadaffaan waa'ee Akadeemii Afaan Oromooti waa sadiin kan irraa dubbadha tokkoffaan waa'ee uumamaa ijoollee Oromooti jennee ijoollee Oromoo tana amata 19 irraa 2004 waan kana yaada kana lafa kaa'ee ittiin ka'e amata 16 dura Yuunivarsiitii Direedhawaatiif Yuunivarsiitii Haramaayyaatiif qorannaa dhiyeesseen ture si'arte paanal diskeshinallee barsiisota yuunivarsiitii wajjin pireezidaantii ittaanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Direedhawaa Dr. Fiqaaduullee dabalatee hundinuu irratti hirmaatanii akka qeeqan godheetin ture maali afaan kun afaan keenya barreeffama ni qaba garuu sirnaan barreeffachuu hin dandeenye fakkeenyaaf doktorri harma baqeessee hodhee yoo jenne doktorri harma baqeessee hodhee katabna akkamitti hodha ni hodha malee gaafii jechuudha lammaffaa jecha jechuu barreessuu hin dandeessu jecha barreessita laphee hodhuuf laphee goota hanqinoota guddaa jira jechuudha qubee dachaa waan jedhamu jira qubeen dachaa san cimdii jaaniin san hin jabaattu kun immoo rakkina guddaa uume tokkoffaan lammaffaa qubee keessaa hudhaan hin jabaattu yoo barreessan fakkeenyaaf iyyuu utaaluu eeruu ooduu yoo jenne barreessuu hin dandeessu hudhaa san jabeessuu hin dandeessu hudhuma takka gubbaa keewwatee barreesse kunis hanqina tokko jechuudha afaan oromoo barreessuu irratti sadaffaan immoo dhadheeratee barraa qubeen keenya kun maqaa tokko jecha tokko barreessuuf qubee 8-9-10 fayyadamna jechuudha kunis influensii mataa isaa qaba kanaafuu rogoota kana hundaanuu egaa hanqinni jiraatee waggaa 30 kana guutuu oromoon qubee laatiin kana fayyadamee haga irratti illee ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaa irratti akka agartan kana barreessuu qaanfachuu sadarkaa qaanfachuu irra jira wal qeeqee jechuudha maaliif waan keenyan fidannee yaadni jedhu sanaan wal qabataa jechuudha so odaa boca odaarraa qubee 35 tolchee maqaa huulleen jedhanii huullee jechuun huulee ijaan beektan yoo ija huultu ijji ni mul'atti waan mataa keessa jiru xalayaa gubbatti huultee mul'isu jechuudha yaada keessan kaas keessaa qabdu barreeffamaan dhaloota dabarsuu huuluu jenneen jechuudha ni huula jechuudha oromoon ni huullata barreeffama isaa sigarri xalayaa huula jechuudha so huullee ka jawachirraa dhufa waa hundi isaatu moggaafni isaa hundinuu akkasitti miira oromummaatiin akka qabu gartee san laalamee godhamee kuni qorannaadha jechuudha ammas implementeeshinaan itti gaafatame qorannaa kana yeroo dhiyeessitu hayyoonni afaanii waan kana laalanii saayinsii afaaniitiin ni tahamoo hin ta'u laalanii isaanii kan murteessu hayyoonni afaanii eessa jireenya waggaattummoo yuunivarsiitii jiran hayyoota yuunivarsiitiitiif dhiyaachuu jalqabee jechuudha yuunivarsiitii Direedhawaatiif dhiyaatee ture ammallee dhiyootan yuunivarsiitii Wallagga dhiyaatee fuuldurallee yuunivarsiitii Haramaayyaatiif Direedhawaa koolaaboreeshina godhamee yuunivarsiitii afaan oromoo qabdu 18 jiru hundaa waliin yaamamee waan kana akka qeeqan dadhabina qabaatu kana dadhabinni isaa hin ta'u cimina qabaatu kana ciminni isaa wanni kun ni ta'a yaada kan nuudha jechuudha waan saati oromoo waan ta'eef naman gaafannu abbaa fedhanii yoo akadeemiin afaanii jiraate akadeemii afaaniitiif dhiyeessita akadeemiin afaanii hayyoota fidee qorannaa irratti teessa jechuudha kana wanni ta'e jechuudha manan waa'ee dhaabbata 3A immoo baatii 2 duraan waliqqabaa boordii isaanii san Profeesar Tashoomee itti katabee qorannaa kana ilaalii akka nama oromootti deebisaa isinirraa eeggadhaan jeen garee teenyaa hojii mari'anneeti si deebifnaa naan deebif maaliif garee isaanii keessa walitti bu'iinsa guddaa jira gargaara Profeesara Fadhasaa fi Abdiisaa Beenchaa idduu walitti bu'iinsaa jira jechuudha Profeesar Fadhasaan wanni jedhu akadeemiin afaanii ijaaramuu qaba afaan kun abbaa qabaachuu qaba afaan kana waalteessuufu afaan biyyattii san godhuufu koreen akadeemiin jiraachuu qaba waan jedhu yaada qaba yoo akadeemiin jiraate afaan kun waal ta'e kan naannoo hundaatu bifa waaltinaatiin walitti dhufe ummanni biraatti illee afaan kana dubbatanii afaan kun afaan biyyattii ta'uu danda'a kanaaf abbaa qabaatu jira Abdiisaan immoo akadeemii afaanii yoo bante 3A waniin jedhan ijaare kuni si jala dhufa nuti immoo si jala ta'uun feenu amma afaan qawaan kana finnu googilneenu nu obsii nu dhiisii waan jedhu xiiqiidha jechuudha waan akkasii isaan jidduu lamaatti ture Profeesar Awwajjaa haasoo inni sagaleen isaa na bira ni jirti isiniif maxxansa Facebook irratti
ijoollee walolti dhiisii walitti araarsinaan aan jedhe. So rakkina isaanii keessoo isaanii fixachuu dhabuudhaan qorannaa isaanii dhiyaate qoratanii itti irra wal dubbachuu dadhabuudhaan gama sooshaal miidiyaatti fidan jechuudha wal dhabbee isaaniiti. Malee wanni itti aanaan gargaaraan Profeesaraa Fadhasaan godhee yuunivarsiitiif dhiyeesse. Yuunivarsiitiif qorannaa yoo dhiyeessu immoo hullee Oromoo qofa irratti miti. Namoota sagal ana malee waan kana tolche. Sheekh Bakrii Saphaloo irraa jalqabee hangafni isaa Dr. Shakuriin qabii namoota sagal kabiraa qubee adda addaa boca afaan Oromootiif walitti qoratee namni kun dhiyeesse yuunivarsiitiif. Ani Profeesar Fadhasaa wajjin waliin beeku. Waggaa lamaan irraa na bilbilee ana baluun jaamaa yuunivarsiitii Wallaggaatiin barsiisaa akkana afaan Oromootiin waan ati gooteen arkee odeeffannoo tokko tokko sirraa fudhachuu barbaadan aan jedhe dhiyaadhuun jeen information nabi jedhu guututtiin kanneefi maaliif qorannattiin jireennaa wanni barbaadu nama waan kana qoratu saniif informationaan kanneefi itti deeme jechuun innis malee ana ka waan kana tolche wanni itti tolche afaan kun afaan kiyya haa gabbatu jechuudha immoo ijoolleen gartee buuxan qabne saayinsiin afaan akkamitti deemaan beekne burjaajii uummata keessa kaasuun dogoggora ilaalcha jechuun qaba. Kun kana qaba jechuudha. Akaadamiin afaan yoo jiraate achi dhiyaata. Hanga akaadamiin afaan hin jirre immoo yuunivarsiitiif dhiyaateeti hayyoonni Oromoo irra mari'achuu qaba. Waggaa 19 guutuu yeroo waan kana naannessu appilikeeshinii itti barreeffamu hunda tolchee kitaaba 10 meeqa ittiin barreessee waan kana gaazexaa adda addaa ittiin barreessee oofu jiru takkaa sooshaal miidiyaa irratti hin baafne. Hayyoonni Oromoo irra guddaan immoo qofa qaban keessaa. Maaliif waan Oromooti keessaan gabbifamee hayyootaan qeeqamee guddachuu qaba waan jiruuf. Har'a isaan dhuunfatti waan wallalaniif fudhanii Facebook irratti hin gaffiiganii hawaasa burjaajessuuf yaadan burjaajessuun immoo hin danda'an. Because afaan kun afaan kiyya gabbifachuun ana qabdi jechuudha. Atis na hojii qabda saayinsii afaaniitiin fiddee waan kana lakkee hanqina qaba kana qaba haa dhaabbatu lakkee cimina kana qaba haa fufuun ati qabdi jechuudha. Kun waan afaan fiitii jechuu barbaadeeti. Galatoomaa namoonni yaada qabdan amma booda sooshaal miidiyaa irratti niin deebi'aa ibsa adda addaatiin kan kanarratti miidiyaalee gurguddaa irrattis niin dhiyeessa. Kanaan dubbachuu fedhee galatoomaa.